siin hojjedha. Gammachuun natti dhaga'ame ministeerri magaalaa fi manneenii adde caaltuu isaanii deeggarsa taasisanii baay'ee galatoomaa isin jaalanna jechuu barbaadde. Baay'ee galatooma. Maqaan kiyya Ahmad Adam Bayaan jedhama. Hojjetaa waajjira bulchiinsaa Aanaa Xuulloo abbaa adeemsa humna namaati. Bulchiinsa humna namaatiif qabeenyaati. Mee gammachuu isin dhaga'ame kana akkamiin ibsitu? Dhuguma dubbachuudhaaf meeshaa waajjira haaraa barana ijaarrannee itti galle kana keessatti yeroodhaaf meeshaa guutuutti guuttachuu hin dandeenye ture. Haa ta'uti adde caaltuu isaanii ministeera magaalaa fi manneenii miseensi caffee kan ta'an meeshaa isaan nuu kennan kan haalaan itti gammannee jira jechuudha. Meeshaa waan akka minjaaladhaa, teessoodhaa, kompiitaraa, piriintaraa, laaptooppii meeshaalee adda addaadha kan kana hin jedhamne nuuf kennameeti jira jechuudha kennaadhaan. Kanaaf meeshaa kana rakkoo meeshaa piriintara tokkoon akka waajjira bulchiinsaatti piriintara takka qabna nuti amma. Piriintara kana takkittiidhaaf kutaa kaan irraa kaanee kutaa kaanitti deemna jechuudha wal barbaada. Kompiitaras hin qabnu hundi waliin geenye ture jechuudha. Kanaaf amma nu bira daaree seektoroota jiraniifillee meeshaan akka gahuutti nu dhufe jechuudha. Kanaaf baay'ee itti gammanneeti jirra rakkoo karaa kanaan jiru nurraa fura jenneeti yaadna jechuudha. Kanaan nam biraatiifillee gargaaruu dandeenya jechuudha. Kanaaf baay'ee itti gammannee jira. Mee akkamiin galateeffattan? Kana galata isaanii harka dacha galanni isaan haa ga'u. Fuulduraafillee akkanumatti rakkataa akka keenya kana kanneen biraatillee isaan irraa fakkii ta'anii namoota akka kanatti deeggaran kana muuxannoo kanarraa akka fudhatanii jechuu barbaade. Ayyee guddaa galatooma. Ayyee ulfaadha isinis. Deeggarsa meeshaa adda addaa nu gadi ergamee jira. Isaan irratti dhaabbadhee minjaala adda addaa, teessoo, kompiitara, maashina, koppii maashinii waan adda addaa nu ergamee jira. Saniif adde caaltuu isaanii ministeera manneenii fi magaalaa kan ta'an hedduu galateeffachuun barbaada. Galatoomii umrii siyaa kennu jechuun barbaada. Dabalataan manni haaraa nuuf ijaarame kanarratti meeshaa mana kanaan madaalu nu yaadamee nu gadi dhufuun isaa waan guddaadha. Iddoon itti hojjettu waan murteessaa ta'eef iddoo itti hojjennu kana nuuf sirreessuudhaan sanirratti dabalata immoo meeshaan haaroonni nu dhufuudhaan haalli ilaalchi keenya akka waan haaraa hawwii guddaa akka qabaannu nutilleen hojiidhaaf akka ka'umsa qabaannu waan nu godhuuf hedduu galateeffachuu qabaanna galatoomaadha. Yaa'u akkuma beekamu kabajamoo adde caaltuun duraan keenya ammaas yaa'uu namii fi nama godhanii gootee baay'ee gammachuu natti godheera. Achirraan ergamee maateriyaaliin adda addaa kompiitarri, teessoon, piriintarri yaa'u rakkoo hedduu qaba aanaan kuni haa ta'uti garuu rakkoo kana waan furu waan gurguddaa waan lakkaa'amu takka lama jedhamee nu erganii jiranii gammachuu guddaatu natti dhaga'eema adde caaltuullee galatoomaa jechuun ni barbaada. Tole. Maqaa keetirraa haatee isaa akka hojjettuu fi meeshaalee deeggarsaa ministeerri magaalaa fi manneenii waajjira bulchiinsa Aanaa Xuulloo fi hojjettoota Aanaa Xuulloo taasise kanatti gammachuu isin dhaga'ame akkamiin ibsitan? Maqaan koo Abdii Hussein jedhama. Hojjetaa waajjira dhimma dubartii fi daa'immanii Aanaa Xuullooti. Akkuma beekamu akka Aanaa Xuullootti waajjirri bulchiinsaa mana giraawundi kilaas waan ijaarrachuun isaanii beekama. Kanumarraa ka'uudhaan hanqinni meeshaalee tokko akka waajjiraatti kan nu mudate ta'uu isaatirraa kan ka'e ministeerri bu'uuraalee misoomaa fi magaalaa manneenii adde caaltuu isaanii deeggarsa isaan nu taasisanitti hedduu gammannee jirra. Waan
guddoo jajjabeeffamuu qabuu fi kan galateeffamu ta'uu isaati. Akka aanaa keenyaatitti xiqqoo wantoonni sila akka deeggarsaatti obboleeyyan keenya kan miseensa mana marii aanaatii fi akkasuma miseensa paarlaamaadha walitti qindaa'uudhaan wantoota sila akka aanaa keenyaatti barbaachisu kan amma yeroo ammaan tanaa maallaqaan illee bituu hin dandeenye wantoota hedduu kan yeroo barbaachisutti keessattuu minjaalota adda addaa akkuma fooqii ijaarrannetti osoo itti guuttachuudhaaf bajetillee nu hanqate wantoota baay'ee kan nu ergan ta'uu isaati jechuudha. Kanumarra dhaabbannee wanni isaan nu ergan wantoota silaa gara aanaatiif barbaachisu akka kompiitaraa, akka kompiitaraa akkasuma minjaalota adda addaa kan nu ergan ta'uu isaa kanumarraan wantoota isaan kanarra dhaabbatanii nu erguu isaanii baay'ee galatoomfanna baay'ee galatoomaa jechuun ni barbaannaa jechuudha. Maaliif kana yoo kan jennu taate har'a yoo bajetaan ni binna kan jennu taate bajetni hin jiru. Namni waan takkarra dhaabbateeti waan namaa godha waan ta'eef aanaan keenya barana waan silaa hin eeggamne waan hojjeteef jecha fooqee hojjeteeti gaafa fooqee hojjetu immoo minjaalli keessa tattaa'u xiqqoo rakkoo bajetaatiin kan nurraa hanqate kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Kanarra dhaabbataniituma isaanillee ilaalanii aanaa ofii isaanii keessa hojjetanii keessaa bahan waan ta'eef jecha kanumarra dhaabbatanii aanaa keenya kana maaliin deeggaruu qabnaa kan jedhudha. Akkasuma waan silaa hawaasni keenya yeroo dhufellee hafuuratti baafatu qabbaneessituu bishaanii kanallee kan nu ergan ta'uu isaaniiti baay'ee ulfaadhaa galatoomaadhaa baay'ee isin jaalannaa nu ja'anii kanuma jedhuu qabaa jechuudha. Baay'ee galatooma.